Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota GMS kun waltajjii kubbaa miilaati. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Anjaarraa Kadirii hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 13ffaan taphoota intarnaashinaal bireekii booda borirraa kaasee itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, taphachumaa liigichaatiin garee Yergan Kiloppiin durfamu Liverpool gara istaadiyeemii Tahaaditti imaluun garee Pep Guardiola kan ta'e Manchester City waliin morkii ni taasisutti yoominaan eegamaa jira. Bara kana ga'umsa olaanaa irratti kan argaman kilaboonni lamaanuu taphoota hundumaa dabalatee yeroo 224 kan waliin taphatan yommuu ta'u, Liverpool yeroo 108 yommuu injifatu, yeroo 56 immoo qixa yoo bahan, Manchester City immoo taphoota 60 injifateera. Haa ta'uutii garuu taphootaas dhiyoo Pirimeer Liigii Ingilaand waliin taasisaniin taphoota 52 kan waliin morkatan yommuu ta'u, Liverpool yeroo 21 yoo injifatu, Manchester City immoo yeroo 12 injifachuun taphoota 12 immoo qixa bahaniiru. Taphattoonni tapha kana irratti goolii hedduu lakkoofsisuun dursaa jiran keessaa sadarkaa 1 hanga 5 kan jiran hundi isaaniiyyuu taphattoota Liverpool yommuu ta'an, Ian Rush goolii 15 yommuu lakkoofsisu, Kenny Dalglish goolii 11, Mohamed Salah goolii 11, Roger Hunt goolii 7, Sadio Mane goolii 7 lakkoofsisuun dursaa jiru. Bara kana taphattoonni sarara fuulduraa kilaboota lameenii gahumsa gaarii irratti kan argaman yommuu ta'u, Erling Braut Haaland moo Mohamed Salah, Jack Grealish moo Luis Diaz, Jeremy Doku moo Diego Jotaatu tapha kana irratti eenyutu gahumsa olaanaa agarsiisan daqiiqaa 90 booda kan waliin ilaallu yommuu ta'u, taphichis sanbata xiqqaa sa'a 9 irraa eegaluun kan jalqabu ta'a. Liigichi guyyuma sanatti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, kilabni Mauricio Pochettinoon durfamu Chelsean gara istaadiyeemii St James Park imaluun morkiin Newcastle United waliin gaggeessu kan eegamudha. Taphichi sa'aatii 12 irraa kaasee kan eegalu yommuu ta'u, sa'aatuma wal fakkaataa kanatti taphoonni liigichaa biroos kan gaggeeffaman yommuu ta'u, Nottingham Forest fi Brighton waliin, Burnley West Ham waliin, Luton Town Crystal Palace waliin, Sheffield United Bournemouth waliin kan morkatan yommuu ta'u, sa'a 2 walakkaa irraa eegaluun immoo gareen Mikael Arteetaan durfamu Arsenal Brentford waliin kan morkatan ta'a. Liigichi dilbatatti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, sa'a 11 irraa eegaluun Tottenham Hotspur Aston Villa waliin, Manchester United immoo dirree isaan ala imaluun Everton waliin sa'a 1 walakkaa irraa kaasee morkiin isaan gaggeessan xiyyeeffannoo argatedha. Liigicha Manchester Cityin qabxii 28 dursaa yommuu jiru, Liverpool qabxii 27 sadarkaa lammaffaa, Arsenal gooliidhaan caalamuun qabxii 27 sadarkaa sadaffaa, Tottenham Hotspur qabxii 26 sadarkaa afuraffaa, Aston Villaan qabxii 25 sadarkaa shanaffaa, Manchester United immoo qabxii 21 sadarkaa ja'affaa qabachuun 1 hanga 6 kilaboota jiran yommuu ta'u, Burnley, Everton fi Sheffield United kilaboota sadarkaa gadii irratti argamanidha. Taphoota intarnaashinaal bireekii booda torbee 14ffaan La Liga Spain borirraa kaasee itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, Barcelonaan dirree isaan ala imaluu Rayo Vallecano waliin sa'a 10 irraa eegaluun kan morkatu yommuu ta'u, Valenciaan Celta Vigo waliin sa'a 12 Rubi irratti, Atletico Madrid Mallorca waliin sa'a 5 irratti kan waliin morkatan yommuu ta'u, liigichi dilbatatti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, Villarreal Osasuna waliin sa'a 10 irratti, Real Sociedad Sevilla waliin sa'a 12 walakkaa irratti, Real Madrid immoo dirree isaan ala imaluun Cadiz waliin sa'a 2 walakkaa irratti, Real Betis Las Palmas waliin sa'a 5 irraa kaasee kan eegalu taphoota liigichaa birooti. Liigicha Jiroonaan qabxii 34 dursaa kan jiru yommuu ta'u, Real Madrid qabxii 32 sadarkaa lammaffaa, Barcelonaan qabxii 30 sadarkaa sadaffaa, Atletico Madrid qabxii 28 sadarkaa afuraffaa, Athletic Bilbaoon qabxii 24 sadarkaa shanaffaa, Real Sociedad qabxii 22 sadarkaa ja'affaa, Real Betis qabxii 21 sadarkaa torbaffaa irratti warreen argaman yommuu ta'an, Almeria, Granada fi Celta Vigoon warreen sadarkaa gadii irratti argamanidha. Torbee 13ffaan taphoota Serie A Italy taphoota intarnaashinaal bireekii booda borirraa kaasee itti fufuun kan taphatamu yommuu ta'u, Lazioon dirree isaan alatti Salernitana waliin sa'aatii 11 irraa eegaluun kan waliin morkatan yommuu ta'u, Atalantaan Napoli waliin sa'a 2 irratti, akkasumas AC Milan Fiorentina waliin sa'a 4:45 irraa eegaluun kan waliin morkatanidha. Liigichi dilbatatti fufuun kan taphatamu yommuu ta'u, tapha cimaa torbee kanaatiin Juventus fi Inter Milan gidduutti taphni gaggeeffamu xiyyeeffannoo olaanaa argatee jira. Juven taphicha kan injifatu taanaan karaa dursummaa liigichaatti kan nufu yommuu ta'u, Inter Milan immoo dursummaa isaa itti fufsiisuuf morkii isaan taasisan hawwii guddaadhaan eegamaa jira. Taphoota birootiin immoo Roomaan Udinese waliin, Impoliin immoo Sassuolo waliin kan morkatan ta'a.
Liigicha Inter Miilaan qabxii 31 dursaa yommuu jiru, Juventus qabxii 29 sadarkaa lammaffaa, AC Miilaan qabxii 23 sadarkaa sadaffaa, Naapooliin qabxii 21 sadarkaa afuraffaa irratti kan argaman yommuu ta'u, Salernitana, Hellas Verona fi Cagliariin kilaboota sadarkaa gadiitti bu'uuf yaaddoo keessa jiranidha. Torbeen 12ffaan taphoota Bundesliigaa Jarman taphoota internaashinaal bireekii booda borirraa eegalee kan itti fufu yommuu ta'u, taphoonni hedduu yeruma wal fakkaataa irratti kan gaggeeffaman yommuu ta'u, Borussia Dortmund dirree isaa irratti Borussia Mönchengladbach waliin, Werder Bremen Bayer Leverkusen waliin, Wolfsburg RB Leipzig waliin, Union Berlin Augsburg waliin kan taphatan yommuu ta'u, taphichi hunduu sa'a 11 walakkaa irraa eegaluun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, liigicha Bayer Leverkusen qabxii 31 dursaa yommuu jiru, Bayern Munich qabxii 29 sadarkaa lammaffaa, Stuttgart qabxii 24 sadarkaa sadaffaa, RB Leipzig qabxii 23 sadarkaa afuraffaa, Borussia Dortmund qabxii 21 sadarkaa shanaffaa irratti yommuu argaman, Union Berlin Kolognii fi Mainz duwwaa 5 sadarkaa gadii irratti kanneen argamanidha. Waltajjiin kubbaa miilaa torban kanaaf qabane kana haga ammaatti hordoftan ture. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an akka hordoftan isiniin jecha torban milkii isiniif haa ta'u. Alisson fires it forward and Salah's on the twist and Mo Salah's away and Mo Salah scores in front of an exploding Kop. This is Anfield.